Harka fuune akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota Egeree Media kun qophii odeeffannoo wayitawaa fi taatee addunyaa yoo ta'u hunda dursuun odeeffannoo wayitawaa fi taatee torbanii har'aaf qabanneen isin beeksisa. Namichi qaama saalaa nama intala isaa gudeedaa jiru itti Mure jedhamuun miidiyaalee hawaasummaa irra viidiyoon gadi lakkifame soba ta'uu BBC'n gabaase. Konkolaataa akka Lamborghini miidhagduu Itoophiyaatti oomishuun barbaada jedhee Abrahaam isheetum. Dubartiin viidiyoo qoosaa waraabuuf osoo yaaltuu harki ishee afaan jaalallee ishee keessatti qabame. Pirezidaantiin Zaambiyaa yeroo walgahii kaabinee ministeerotaa irriba akka dhiisan akeekkachiisan. Kunneen oduu gabaaboo har'aaf qabannedha. Amma gara oduu bal'inaatti darba. Namichi qaama saalaa nama intala isaa gudeedaa jiru irraa itti Mure jedhamuun miidiyaalee hawaasummaa irra viidiyoon gadi lakkifame soba ta'uu BBC'n odeeffannoo argateen gabaasee jira. Taateen kunis naannoo kibba godina Walaayittaa aanaa 4 keessatti raawwate jedhamuun miidiyaalee hawaasummaa irratti bal'inaan kan qoodamaa ture yoo ta'u BBC'nis dhimma kana adda baafachuuf gara godina Walaayittaatti bilbiluun qondaala qajeelchaa poolisii godinichaa dubbisee ture. Viidiyoon gabaabaan kun abbaan nama intala isaa gudeedaa ture irraa qaama saalaa Mure jedhamuun kan namoonni waliif qoodaa turan yoo ta'u haa ta'u malee qondaalli poolisii dhimmi kun sobaa fi ta'ee jedhamee kan qindaa'edha jechuun BBC'tti himanii. Waraabbii sanarrattis namni geessi tokko waan gogaa fakkaatu harka isaa bitaatti baatee namoonni qaamolee seeraa kabachiisan fakkaatan ammoo qabanii otoo adeemanii namoonni duubaan wacaa kan gadi lakkifaman yoo ta'u Komaander Gaatuu Geetaachoo garuu kun sobadha wanti akkasii godina keenya keessatti hin raawwanne jechuun ibsanii jiru. Konkolaataa akka Lamborghini miidhagduu Itoophiyaatti oomishuun barbaada jedhe Abrahaam isheetum. Abrahaam qofaa isaatti badhaasaalee addaa garaa dhaabbattoota kanneen akka Baankii Awwaash, Baankii Daldala Itoophiyaa irraa yeroo garaa garaatti liqaa waadaa seenameef malee qarshii miliyoona 2 kan argate yoo ta'u kanas kalaqa dhuunfaa isaa irratti bobba'uun ture. Abrahaam kan dhalate Shawaa Kaabaa Egeree ganda Jeneraal Taaddasaa Birruu yoo ta'u inni ammoo gootummaa teekinooloojiin ajab nama jechisiisee jira. Barnoota isaa addaan kutee kalaqa isaa irratti kan bobba'e Abrahaam yeroo dubbatu kalaqni waa yeroon irra darbudha. Daftee gabaa isaa argachuu qabda jedha. Abrahaam konkolaataa elektirikii hojjechuun tajaajila geejjibaa uummataaf akka oolu taasisee jira. Mootummaa irraa seeyyama argachuun deddeebisa uummataa malees daabboo raabsuun itti fayyadamaa jiraachuu ibse. Konkolaataa isaa kunis al tokko chaarjii guuttannaan hanga kiiloomeetira 150 imaluu dandeessi jedhama. Amma konkolaataa isaa kana miidhagsee hojjechuun lakkoofsa konkolaataa isaa 5 geessisee jira. Gara boodaattis Chaayinaan osoo hin dursin konkolaataa addaa hojjechuu akka barbaadu dubbate. Dabalataan immoo oomisha baayiskilii fi dogdoqqee irratti bobba'ee kan jiru yoo ta'u yeroo ammaa baayiskilii fi dogdoqqee 400 ol ta'an namoonni ajajachuun akka eeggataa jiranis himee jira. Pirezidaantiin Zaambiyaa yeroo walgahii kaabinee ministeerotaa irriba akka dhiisan akeekkachiisan. Ichileemaan kana kan dubbatan ministeerota haaraa muudaman itti gaafatamummaa isaanii akka eegalaniif sirna kakachuu irratti. Namoonni yeroo walgahii kaabinee rafan halkan eessa dabarsuu anaaf sun yakka guddaadha jechuun dubbatanii. Maal jechuu akka barbaade sirriitti ibsuu baatullee miidiyaaleen biyya Zaambiyaa akkas jechuun garmalee dhugaatii dhuguu fi halkan affeerraa taasisuu jechuutti hiikaniiru. Tarkaanfii akkanaa kun iccitii mootummaa fi kenniinsa tajaajila mootummaa balaa guddaa akka fidu pirezidaantichi akeekkachiisaniiru. Pirezidaantiin kun bara 2021 yeroo injifannoo guddaa injifate Afrikaa keessatti oomisha sibiila diimaa sadarkaa 2ffaa irratti argamu gara humna dinagdee guddaatti jijjiiruuf waadaa galeera. Pirezidaantichi erga aangoo qabatanii as raawwii hojii gaarii hin qabaanne ministeerota dabalatee qondaaltota olaanoo hedduu hojiirra ari'uu isaanii gabaasni BBC Afrikaa ni mul'isa. Dubartiin viidiyoo qoosaa waraabuuf osoo yaaltuu harka ishee afaan jaalallee ishee keessatti qabame. Namichi harki jaalallee isaa afaan isaa keessatti erga qabamee booda yaala fayyaaf gara hospitaalaa deeme. Viidiyoo fi suuraan hiriyoonni gaa'elaa kutaa balaa tasaa hospitaala bulchiinsa Jiliin biyya Chaayinaa tibbana oduu miidiyaalee hawaasaa turaniiru. Harki dubartii kanaa afaan jaalallee ishee keessa seenuuf xiqqaa ta'uu isaa ilaaluuf akkasumas viidiyoo qoosaa hojjechuuf ture. Isheen harka afaan isaa keessaa akka gaariitti galchuu dandeesse. Garuu yeroo baasuuf yaaltuu maashaaleen afaan isaa jabaatee harki ishee qabame. Shamarreen kun irra deddeebitee harka ishee afaan namichaa keessaa baasuuf erga yaalteen booda
yaala fayyaa akka isaan barbaachisu murteessite. Doktoroonni seenaa hiriyoota kanaa dhagaan baay'ee rifachuun yaala tattamaa gochuuf murteessanii. Gara daqiiqaa 20 booda doktoroonni suuta jedhanii harka intalattii naannessuun keessaa baasanii jiru. Egaan kabajamtoota daawwattoota Egeree Media kun qophii taatee torbanii fi odeeffannoo addunyaa har'aaf qabanne ture. Torban nuufuu qophii biraan amma walitti deebinutti nagaan nuuf tura. Egeree Media subscribe gochuu hin dagatinaa.